OBN guyyaa raadiyoo addunyaa yeroo afraffaaf kabaje. Kaayyoon kabaja guyyaa kanaas gahee raadiyoon jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti gumaacha yaadachuu fi OBN guyyaa raadiyoo marii paanaalii dabalatee sagantaa garaagaraatiin kabajeera. Marii paanaalii kanarrattis hojjettoonni OBN keessummootaa fi hayyoonni yuunivarsiitii garaagaraa irraa hirmaataniiru. Miidiyaan afaanii fi aadaa uummataa guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba. OBNs dhimma afaan Oromoo guddisuu fi dagaagsuu irratti cimee hojjechuu qaba himan hayyoonni. Kana malees seenaa fi seenessa Oromoo fi Oromummaa dabsamee ibsamaa ture sirreessuun hawaasa hubachiisuu irratti dhaabbilee miidiyaa irraas ta'e hayyoota gahee guddaatu eegamaa jedhan hayyoonni kunneen. Sabaaf sablammiin akka hin taanetti nu hubatee jira kanaan dura waggaa 30 waggaa 100 meeqa namni biyya kanaa uummatni Itoophiyaa hunduu Oromoo akka inni hubatee jiru akkuma kanaan dura barreeffamaa ture sanaaf akkuma kanaan dura seenaansaa afaansaa himamaa ture sanaani. Amma Oromoo duwwaatti himuun rakkoon seenaan kee kana duwwaa miti kana miti jedhanii uummatitti immoo baay'ee gahanatti hin fakkaatan. Kanaaf namni biraas beekuu qaba. Miidiyaan Oromoon akkuma ganama ka'ee waan walitti qabu qaba waan walitti qabnu qabnu. Ilaalchi siyaasaaf paartii siyaasaaf amantii fedhe deeggaruun hordofuun kan abbaati. Sabni addunyaa kanarratti miseensa paartii tokko ta'is hin jiru. Sabni addunyaa kanarratti amantii tokko hordofus hin jiru. Garuu dhimma walitti qabnu sanarratti hoo maaltu adda nu taasisa? Maaltu tokkoomuu nu dhoorga? Vaayirasiin tokkummaa keenya bittinneessu maali? Eessa jira? Maddi isaa maali? Akkamitti balleessuu dandeenya waan jiru kanarratti otoo hojjenne keessattuu hayyoonni sirriitti gadi qabne otoo hojjenne fagoo deemuu dandeenya ilaalaan. Oromoon ganna keessatti falmaa jira malee miidiyaadhuma akkasii gaafa arginu falmina malee. Falmii qilleensa irratti falmamee nama amansiisu keessa saban jirree fi ummata ollaa keenya jiru konviinsii gochuu hin dandeenye. Ummata asii akka sila jedhamee marsariitii garaagaraa banatee saba kanarratti halkanii guyyaa qabsaa'u wajjin falmii hadhaa geggeessuu hin dandeenye. By far saba kam caalaa dudduubatti hafneeti jirra. Qabeenyi isaa aadaan isaa aartiin isaa hin baane tuttuqamee dhiifamee miidiyaan kunillee hamma danda'e deemee jira. Garuu hunda baasuu hin dandeenye tumsa ogeeyyota garaagaraa barbaada, tumsa keenya barbaada, qindoomina keenya barbaada. Afaan Oromoo afaan saayinsii, teeknooloojii fi diinagdee akka ta'uuf mootummaa ta'ee namoota dhuunfaarraa gahee guddaatu eegamaa himan. Oromoon diinagdee akkamitti galuu danda'a? Daldala keessa akkamitti seenuu danda'a? Daqiiqaa 20 kan hin caalle banneetu hojii kooti jennee leenjifna. Namni tokko ni ilaalu. Isa abashaan halkanii guyyaa ittiin Oromoo arrabsaa oolu galu Oromoo miliyoonatu laala. Kufaatiin kana caale maa hin namu? Dudduubatti hafuun kana caale maaliidhamu? Yuutuuberii Oromoon banatee ittiin hawaa barsiisa jedhu, dinagdeen barsiisa jedhu, hawaasan barsiisa jedhu, waa'ee afaaniin barsiisa jedhu yoo laaltan uummanni kun ilaaluuf fedhiin qabu. Walitti naafa gar malee. Eewun caalte isheen beenna miti nuyi guys saawwa abbaan gaafa cabsitu hayyuu Oromoo keessatti baay'ee rakkasa ta'e kana gaafa iddoo biraa dhaqu garmaree qaaliidha. Nuyyuu kan waliin hordofnu nuyyuu wal sappoortiin godhu. Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknooloojiitti baay'ee kaluu jirudha. Garuu akkuma sila asii ka'e namoota meeqatu yuutuubariidha unu keessa. Namoota meeqatu weeb peejii mataa keenya qabna. Amma dhiifama naa godhaatti falmiidhuma dhiyyoo kana deemaa jiru kana. Dubbii ani saayidii qabadhee naasa'u cross check kan godhaa because I am a researcher. Yuutuubarii gara Oromoo kana lakkaa'eeni gara 10 miti shangawuudha na jalaa dhabame. Gara biraa garuu ocean kanoo akkam gooneet fooyyessina kun itti yaadamuu qaba. Yeroo ammaa OBN raadiyoo dabalatee chaanaalii TV 3 afaanota 19 tamsaasaa jira. OBN afaanota garaagaraan hojjechuun isaa waa'ee Oromoo fi Oromummaa warra hin beekne hubachiisuuf gargaaraa kan jedhan ammoo daayirektara olaanaa OBN obbo Gizaachoo Gabbisaati. Dhuguma waa'ee Oromoo afaan Oromoo duwwaadhaan dubbannee dhuguma dhugaa Oromoo kana kabachiisnaa hin jedhuu fi OBN caalaa kan malate hin jiru. Malateera ammaaf hojiin hojjenne garuu. Malateera hin jedhuu fi afaanota sadii afaan idil addunyaa fayyadamuu jalqabeera. Ingiliffa,
Kiswahilii fi Arabiffa. Incee afaanni kun laga. Tigiriffas ta'u incee. Gaanfa Afrikaa irratti biyya ce'aa jira Tigiriffi nu bira. Amma afaan 18tu jira nu bira. Afaan 18tu jira. Barana amma Harariitti daballe. Walakkaa afaan kana kan banameefi akka fedhiuma isaa maal barbaadameeti jettanii bartaniif. Maaliif jedhu namoonni orni nama maaliif barbaachise kan jedhu jira. Wanti inni barbaadameefi waan nu jalaa karaarraa jallate kan akka malee Oromoon hubatame kana himachuudhaaf afaan isaan dura fayyadamuun dirqama. Keessummoonni sagantaa guyyaa raadiyoo OBN qopheesse irratti argaman raadiyoon carraaqee qabsaa'onni duraanii Oromoo uummata Oromoo dukkana jalaa baasuuf gochaa turan keessatti dhiibbaa uumeera jedhan. Raadiyoon addunyaaf nagaa himuu keessattis gahee guddaa akka qabus kaasaniiru Shimakki Laggasa. Saayinsiin teekinooloojiin beekumsi hubannaan akka babal'atu nagaa fi nageenyi addunyaa irratti akka lafa qabatu gochuu irratti miidiyaan kamiyyuu hamma reediyoo kan taphate seenaa dhala namaa keessatti waan hin jirreef miidiyaan kun hangafaa fi kabaja guddaa kan argachuu qabu akka ta'etti hubadhe. Kanumaa fi asirratti argamuu koo baay'ee carra qabeessaa fi gammachuu guddaa tunatti dhaga'ame jechuudha. Raadiyoon afaan Oromoodhaan banamuun kan duraan sa'aatii tokkotti murteesse televezyiinii fi raadiyoodhaan sa'aatii tokko duwwaa dabarsu televezyiinii fi raadiyoon Itoophiyaa iyyuu ETV'nuu karaa isaatiin chaanaalii guutuudhaan amma dabarsuu jalqabuun kun seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Kun immoo yeroo adda addaa duudhaa Oromoo, seenaa Oromoo addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas keessumattuu immoo gadaa akka addunyaatti akka inni galmaa'uuf yuuniskoon akka inni galmaa'uuf gumaacha guddaadha miidiyaan kan taphate. Kanaafuu gahee guddaa qaba kan jedhan jira qaba reediyoon immoo hunda caala. Abbaa Boruu Dirree Guyyoo jedhamu Boorana irraa dhufee magaalaa Yaaballoo keessa dhufa. Ijaarsa immoo qajeeltoo argaa dhageettii dubbata aadaati. Kunini waan akka qoosatti ta'e miti carraan qabsoon Oromoo garaagaraa godhanii tan dhale jechaadha. Kun immoo uummanni kunarra guddatee miidiyaa akkanaa kana dhaqqabee afaan mufiitiin aadaa fiitiin sadarkaa kamittuyyuu mul'achuuf guddachuu fi argamuun waan qoosatti ta'e miti. Keessattuu wanti reediyoo fi televezyiinii waan jedhan kun televezyiinii fuulduraayyuu afaan kun afaan uummata kanaan durattuu roorroon garaagaraa irra geette roorroo sun cabsee keessa asitti gabba'uuni. Guyyaa injifannooti bara injifannooti dagaaginne guddaa argisiisa jechaadha. Sagantaa guyyaa raadiyoo kanarratti kan yeroo duraatiif hirmaadhe dhugumatti waan bareedaadha. Wanni akkanaa kuni maaliif wanti addaa wanni arge as keessatti miidiyaa kanaan dura laayivii dabarsuun yeroo sodaatamu ture yeroo nuti dalagaa turre jechuudha. Amma namni kun maayikii qabatee hojjetaan as keessa akkuma fedhetti haasawee dhaamsa hogguu dabarfatuun argee kun anaaf jijjiirama guddaadha jechuudha. Maaliif biyya tana keessa turree biyya tana keessa jiraachaa jirra waan ta'eef kalee fi har'a wal bira qabnee ilaallu anaaf waan addaati. Viidiyoo akkasii yookiin dhaabbata miidiyaa akkasii afaan Oromootiin hojjetu kan maqaa Oromootiin yaamamu OBN maqaa Oromootiin miidiyaa Oromoo jedhamee asitti ijaaramuun isaa waan akkasumatti waan salphaadhaan waan dhufee miti. Qabsoodhaan dhufe jechuu dandeenya. Keessa isaa beekna nuti durarraa kaasnee yeroo OBN osoo hundaa'in dura biiroo beeksisaa Oromiyaa kan jedhamu ture. Sagantaawwan adda addaa akka fakkeenyaaf Saataawaa Ojaanfaa hundeessee jalqabnee achitti Itoophiyaa reediyoo televezyiinii irratti darbaa ture. Sagantaa akkasii sa'aatii muraasa jechuudha. San keessaa bahee har'a sa'aatii 24 maqaa OBN jedhuun miidiyaa mataa isaa kan Oromoon qabaachuun isaa waan salphaadhaa miti. An kanarratti dabalee kan dubbachuu barbaadu maali? Wanti har'a miidiyaa kabaja guyyaa reediyoo jennee asitti kabajne kuni hayyoota hedduu hirmaachisee jira. Warroota abbootii gadaa hirmaachisee jira. Baay'ee waan gaariidha. Gaazexeessitoonni buleeyyiin OBN raadiyoon OBN aadaa afaan seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo beeksisuu keessatti gahee olaanaa bahachaa jira jedhan. Uummannis guddina miidiyaaf gahee isaa bahuu akka qabu dhaamaniiru dabalanni isaa akka itti dhiyaata.
Raadiyoon miidiyaa quunnamtii uummataa keessaa tokko yoo ta'u, itti fayyadamni isaas salphaa fi qaqqabamummaan isaas olaanaadha. Haala mijataa osoo hin filatin magaalaaf baadiyyaa bakka hundattis dhaggeeffatama. Raadiyoon OBN hundeeffama isaa dura raadiyoo Itoophiyaa irraa daqiiqaa 30 yeroo qilleensaa bitachuun sagantaa afaan Oromoon dabarsaa akka turan ogeeyyota buleeyyii OBN kan ta'an gaazexeessaa Hagaa Fiqaaduu fi gaazexeessaa Bayyanaa Laggasaa ni dubbatu. Raadiyoo Itoophiyaa irraa daqiiqaa baay'ee xiqqoo taate sa'aatii torban keessa sa'aatii wala kanatti fakkaata yoo doggoru baadde ishee irratti sagantaa hojjechaatti kan ture. Sana booda kan raadiyoon Oromiyaa achi as dhiibee quuqee akka biiftuu ganamaa kan inni bahe. Innumtuu qabsoo meeqaan egaa seenaa dura darbe beekamaadha. Afaan Oromoo kanarrallee dhiibbaan jiru. Isuma wajjin wal qabatee rakkoo guddatu ture. Garuu sana keessa darbamee daqiiqaa 30 osuma dabarsinu boodarraa hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoof galanni haa ga'u waan meeqa keessa darbuudhaan reediyoo of danda'e Finfinneetti kan calqabne yeroo sana. Haala ulfaataaf qormaata hedduu keessatti sagantaa sana afaan Oromoon dabarsaa akka turan kan himan ogeeyyiin kunneen raadiyoon OBN jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu, seenaaf duudhaa, aadaaf afaan sabichaa guddisuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jiras jedhu. Dhiibbaa qaba, impaaktii qaba. Faayidaa qaba, faayidaa guddaa. Amma yeroo sana raadiyoo kana otoo hojjennu amma qophii irraa barannu kan jedhu tokko qabna turre. Irraa barannu kun muuxannoo qonnaan bultootaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa raadiyoodhaan tamsaa hojjenneetu qilleensa irra oolchina turre. Nam tokko ilu baaboorrirraa bilbileeti maalnuun jedhaa qotee bulaadha argaa. Bilbila keenyaan istuudiyootti nuu bilbilee. Ila raadiyoo Oromiyaa keessaa qophii irraa haa barannu dhaggeeffadhee irraa baradheen hektaara tokkorraa boqqolloo kuntaala hamma kanaan argadha ture. Qophii keessan dhaggeeffadhee hamma kanaatti naa guddate jedheetu lakkoofsa guddaa tokko amma yaadadhu lakkoofsa guddaa tokko nutti. Kun faayidaa guddaadha. Reediyoon faayidaa fi dhiibbaa guddaa qaba hawaasa keessatti. Afaan Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo kana, seenaa Oromoo kana beeksisuu, kan jallate sirreessuu, barsiisuu, even qubee irraallee kaasee jechuudha. Ijoolleen Oromoo barnoota afaan Oromootiin akka cimaniif, qubee akka barataniif waan guddaa hojjetamaa ture. Isa keessatti egaa gahee guddaa qaba raadiyoon Oromoo jechuudha. Raadiyoon Oromiyaa jechuudha. Har'a OBN jedhee maqaa isaa sirreeffate yeroo sana raadiyoo Oromiyaa jenneeti kan calqabne jechuudha. Bu'aa guddaa buuseera. Kan immoo duubdeebii garaagaraatiin, qorannoo garaagaraatiin yeroo yaada uummataa qorannu kan mirkaneeffannedha. Gaazexeessaa Shibbiree Kasiiroos gaazexeessitoota buleeyyii raadiyoo Itoophiyaa irraa eegaluun OBN keessa hojjetaa jiran keessaa tokko yoo ta'u, raadiyoon OBN eenyummaa uummata Oromoo beeksisuu keessatti shoora olaanaa taphateeraa jedha. Har'a uummanni Oromoo fooyya'insa irra ga'e kana ittiin hojjechaa akka turre miidiyaa uummata Oromoo mara baadiyyaa magaalaa keessa bakka kamittuu biyya keessa biyya alaatti uummata Oromoo uummata biraatti akka wal barsiisu teknooloojii ammayyaa taasise keessaa tokko raadiyoo waan ta'eef karaa eenyummaan Oromummaa kennaa tokkummaan waaltinsa afaan kennaa aadaa kennaa ittiin cimuun keessaa raadiyoon uummanni Oromoo wal dhageeffatee afaan walirraa baree aadaa walirraa baree tokkummaa isaallee cimsata waan ta'eef raadiyoon eenyummaa jedhee jechuu danda'eef kana. Gaazexeessaa Jeelaan Aloof Daraartuu Fayyisaas gaazexeessitoota raadiyoo OBN raadiyoon OBN gama hawaas dinagdeef siyaasaan uummata Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphachaa akka jiru ibsan. Kanaaf sadarkaan adda irra geenye sadarkaa kana kuni gahaa miti ammallee kuni gahaa miti ganaa wantoota hedduutu nuuf jechuudha. Uummanni Oromoo biyya kana keessatti gaheen inni gumaachaa ture biyyattii Itoophiyaa kana ijaaruu keessatti wanni inni gochaa ture gama siyaasaa gama dinagdee gama hawaasummaatiin utubaan inni biyya kana yookaan Itoophiyaa kana utubaa ture isa kana ibsuu keessattis amma wanna baay'eetu nuuf akka dura awwaalamee ture seenaa kana itti himuudhaan malee uummata keenyatti maal hojjetaa ture uummanni keenya gama dinagdeetiin maal hojjetaa ture uummanni keenya gama hawaasummaatiin maal hojjetaa ture uummanni keenya gama siyaasaatiin amma hoo maal gochuu qaba. OBN miidiyaa jalqabaati reediyoon immoo tokko hawaasa keenya bira ga'ee hawaasni odeeffannoo wayitaawaa idil addunyaa mandara takka taateetti yeroo amma kana OBN irraa akka inni dhaggeeffatu akka inni hubatu gochaa jira waan ta'eef kun cimee akka inni itti fufuuf hawaasni immoo OBN bira yoo dhaabbate OBNs karooraa fi kaayyoo qabateen itti fufaama deema waan ta'eef waan gaariin wanti guddaan akka fuulduratti ta'u nan abdadha.